ne malli khiyya malu manani da ta tuni duk barran ta naka ijiti khairiya da ta kunno gaggabsa din biranu fe daga na kas doi te bar yabo me ko man ta ya rabbi khiyya me no maske sadile isi gaggabsi teme aka je tan banne je tin gaggabsa ga ina ke saya ujira yo kabenne ata nagu ba kan gurasa wai me ko khiyyan tar kuma na kas kabita imme wan hida dum kafa me man dila to comprai khas hidani me fi abo ina tapi hidif mera pumara idaya jira lal nani ni jujur sanuni dukubara dina ana mataki yawman taw dafiti hida la ik gar kafudi har kafudi achirate kasi sida khalas naraka ba ka bo man tazila nasir la miyon na la biyo do he la miyon kita na ken abo ka bisi mo atika dira kam gonere amma khalas si ega abdallah fanas kesa jiratan Yusuf Padahal na Liga ya Yusuf ya di siradu me aljihad anjira go isi inga gabde mere gaggab satin jira bari si duran tane mujatiyo dawar gitu man ka adda tigo de wai mena ko man tai singi ze dawa garte diran sabare de man tana la yot yelle ren akami gallame amma ske same fune isi kami galchine khalas be Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jirtu dawata kenya bagi jiratan sinin jecha nageenyi kenya kanon rakai bakuma jirtanitti sinara ko sinin jeda kuno akkuma gartan kana jechu amalle gara keessa hingalle garuma keessa jirra jechuudha inshallah me dina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jira jirtu sinin jecha kuntu dawata kenya salam tan tanya tan onne raha jabaka jirta marati sinara kabdu sinin janna ega kuma agartani gara keessa hingalle jechuudha arrantana nani len dur dukube ummanni bakka irabaan himbeene khara hedduudhaan marsanii gara keessa jirani nudulleen sanuma karaa deemnu wallalle gara bakka jirru sanirra bakka biraa jala qayyaranne achi jala tattaa'u jiran isiniin jedha daawwattoota keenya akkuma liinan jette daawwattoota keenya gara kana nu karuma baanu nu wallalle garuu amma tarafa yaane natti fakkaate akka laalletu jechuu edallee halkan deemaa bullee gaara keessa bakka sani godosan illee viidiyoo itti waraabne asin nu dhufuu danda'an gaarri kun ka isaaniif jenne achi jalaa miliine jechuudha akkasi jechuudha inshallah garuu amma keessa bahu kaane gaara tarafarra jirra jechuudha ummata haga tokko edallee keessa jala gaara isaanii keessa jalaa baane amma mootu goda hin dhabne akkanumatti tabbuma wayii jala gorree taa'utti jirra jechuudha immoo Abdallaan gaari kun ka isaati jechu jirani gaara kana guutu takka takkaan beeka bakka takka viidiyoo itti waraabne taa'uu hin barbaanne jechuu daawwattoota keenya amma bakka isaan itti baay'atanirraalle fagaanne waan ta'eef dawaa san amma liinan gaara kana keessa jira jette gaara kana keessa dawaa san fuunee itti goone keeriyaan amma nuu fayyinaan kalas nagayumaan as keessa yaana inshaallah suuraa itti garsiifte sana asiri inni illee ni beeka baraka tokko mucaan qajeeleen fayyine malee ni beeka bari inni sirrittiin fayyine yaani gaasila isin nu fayyite nagee yaana waan isin hin fayyine asitti nu lallabdi jechuudha daawwattoota keenya yoo fuune gaggabsinee kun akkanatti ciisu jirti jechuudha ammallee hin dhageettu yeroo takka takka ofumaan akkanuma sosochooti malee takka hin dhageettu jechuudha amma mee dawaa san itti goonee yoo rabbiin fayyise gaara kana keessa yaa uf deemnaa du'aayi nu godhan isiniin jenna inshaallah ni baanaarra liinalleen dawaani beeti waan taateef embishi wanti guddaan daawwattoota keenya naafi liina wal arguudha malee eega naafisi wal agarre yoo mara jabaatte akkanumatti illee fuunee manatti hin galle manatti illee dawaa itti barbaannee yoo jennee rakkoo hin qabu embishi isinummaan du'aayi nu godha rabbiin nagaan gaara san keessaa isin haa baasu osoo ummanni mujrimni sun isin hin agarre rabbiin achi keessaa isin haa baasu jedhaati du'aayi nu godha inshaallah amma dawaa itti goone jechuudha ani muka beeku itti godhe ture akkuma viidiyoo irratti gartan jechuudha takka yoo nutti fiide malee kaliinalleen tokko fidde akkasi inshaallah naaseer mucaan xiqqaa sanillee jechuudha daawwattoota keenya dhamaasanii ufitti deebisan mucaan san akka gaafa gaaratti inni natti dhufeeti guyyaa tokko isaanii ari'u arge gaara keessa jechuudha Abdallaa fi Asiyaan achi as hinumayyuu hin garre isaantu qabee dhamaasanii isallee ufitti deebisanii
namni guutuun namni an beeku isaan bira jira dhamaasanii jechuudha. Garuu amma inni lashitti jedhe dawaa san immoo keeriyaa itti goonan keeriyaa ka addaati ka itti godhan takka keeriyaan homa takka ofirraa nu ari'u malee uummanni siirii addaatiin hidhe jechuudha isin. Du'aa himanuu godhaa isin inshaallah guyyaa tokko fayyuun isin hin oolu. Amma mee mucaa xiqqaa sanillee ergine jira Naasiriin asii muka wayii barbaadu jira. Liinan suuraa itti garsiifte amma fidee dhufaa nuun jedhee hin beekaa jedhee innillee isa wajjin jara wajji ture jechuudha. Yoo inni amma san fidee saniin nuu fayyite nuu fayyite iyyuu. Inni tajee barinni dawaa akkam fayyinetti nama hundi qaalii isii Abdallaallee dhamaastee jirti. Qaalii isii malee hubaa godhuu danda'u je nama hundaa'u. Kalas waa'uma isii malee waa'ee nama miidhuu malee tokko namni khayrii yaadu hin jiru. Khayriyaallee tanuun adda itti gootee yoo fayyisuu dandeessan. Yoo fayyistan malee gaara kana keessa baastanii deemuu hin dandeessanii jechuudha. Akkas jedhee bara amma ta'uu fi karaa duraanii sanirraallee banne irraa fagaanne yoo akkana asiin achi ilaallu manniintu mul'ata. Yoo jidduma kanatti uummanni dhooqawii keessatti nu eegan hin beeknu garuu keessa akka duraa sanii fi keessaa yaane jira jechuudha. Akka duraa sanii miti gaara isaanii san keessaa akka tokko deemne jirre xarafa irratti baane jira daawwattoota keenya. Wanti immoo xarafa kana teennu xiqqoo wanti as nu teessisaa jiru dawaa sanii dawaa keeriyaatti godhuu qabna dirqama. Dawaa sanas keessa malee hin argannu liinan naan jennaan quutoyne as taa'u jirra malee silaayisii baadhellee dadhabullee amma ima baasaa du'aa himanaa godhaa magaalaa karaarratti achi bahee jennaan immoo gaara xarafatti baane amma karaarratti achi bahee karaa wayii argadhee jennaan makiinallee dawwalannee yaamnu karaarraa namni hin dhabamu ni gallaa inshaallah akka duraa sanii miti garuu mootu isii rabbiin isii haa fayyisu jedhaati du'aa himanaa godhaan isin hin jedha daawwattoota kiyya daa'imtummaan liinatu nyaata nyaattu haati harma waan luyduu hin qabdu sababa san boo jirti jechuudha. Ammallee ni dhukkuba xiqqoo na fakkaate waan inni nu galuu dide jechuudha. Akka edaati akkanatti boo jirti du'aa himanaa godhaa rabbiin gaara kana keessaa isin haa baasu jedhaati. Mee ammaanillee Naasirii jaamee dhufu. Mee deem laali. Maal ta'e mucaa qabinnoo jire? Suuta deem laali gammaa isin qabinni. Mee mubaaraka isin achi bahi ilaali mee. Mubaaraka achi deebi diina bira jira. Diina. Hayyee laali. Anillee dawaa san yoo argellee fidee dhufa. Hayyee Naasir laali gaa qabuun dabali biraan deemu. Yalla hayyee deem. Hayyee. Mucaan asiin achi buteemi? Qabuun dabani aboo miskiina. Akkasi jechuu daawwattoota keenya mucaa hin qabanii naannoo kanatti dawaa barbaada jedhee kutee nama achi socho'aa qo'ame. Daawwattoota keenya kun as keessa nama jira. Kun bakka tana jechuudha. Namatu jira inni akka ta'e hin beeku. Obsi keessi ni waraaba. Mucaa qabanna fakkaate Naasiriin qabanna fakkaate daawwattoota. Laala daawwattoota keenya Abdallaa kun laala Abdallaa laala dhakaa inni harkaa qabu laala. Tokkollee kan maqaa filoo wayii kun asxaa laala. Kunoo tokkollee kun isinii waraabaa qo'a. Kunoo tokkollee hangaara kana keessa jira daawwattoota keenya. Kunoo inni tokkollee as jira. Laala laalaan mataa isaa akka jiru. Abdallaan achi kutee gaddeebi moo isa dhaqee wayii na qabani mucaallee qabanna fakkaate daawwattoota kiyya. Mee du'aa himanaa godhaa isin. Kai laala tokkollee baay'ee kuma kai laala baay'ee. Na barbaadu jira laala. Bagaa guuta san keessaa yaa'ame silaa guuta san keessaa yaa'uu baanne qabamne. Waa barbaadamu. Ammoo akkasii nagar gajjedhi kaameraa waraab gajjedhi kaameraa akkasii nagar. Maali namni kun jiran isaa?
argaa gajjee dhaboo kaameraa. Bakka nan safaa taa'e. Taa'e bakka nan safaa Yuusufin barbaadu jira. Achuma taa'e. Kaameraan kun. Lagaa kana keessaa baadii lafaa mataa irratti buusala. Yuusufin si ergeeni. Laala. Baay'ee lagaa kana keessaa. Yuusufii si erge jedhaa ilaala amma kanas. Alla uummanni tumuu jira na fakkaata. Eeguu qaba kalaas. Dafee teerii as keessaa baasuuf daawwattoota keenya. Kaameraa dhaamsa boo. Kaameraa dhaamsa. Gajjee. Kaameraa dhaamsa gajjee dhaboo. Kun daawwattoota keenya akkuma agartan gara chaanii darbaa qallisaa. Gabbu ya keessa asii gabbu Jaadeebi. si tafa darbata Achaadeebi. as taa'e Achi yoo deebiin nama sodaachisu jiranii kaameraadhaan teessoo. Apa? Sari pemuda? Ani isa kaban njeri kuno Abdallah pasti kena mutu mujil. Abdallah mutu amatan nago igi utu kufa kuno asjira. Namanya tu ni. Kiri akan membuat deh. Nah, akan mat. Lagi apa di situ? Akan. Dina muda tu juga kan. Heria. Heria. Tu kabi. Apa kabi? Neraka bakal bawa mata sila. La. La. Mia, kita nak. Abo kabisi mo ati kadira. Sila gaggabsee hin jirta wantoota kana beekaatiin gaggabsee haatee kutti namaan qaboodde wallaalee ilmoo namaa kan isaa dhume yaa rabbii biyya akkamiin ta'a Yuusuf khayriyaa gaggabseetiin dhufe laa ilaaha illallah diinni kan isaa dhume akka oma kiyyaan taayaa boome kay ol kay meesi mee malli kiyya maaluma naaniidhaa taatuni dhukkubarraan kan akka iyyiti khayriyaadhaa taatu kunnoo gaggabseetiin biraa dhufe Dagaan akkas dhooytee bari yaa boome akka homaan ta'a rabbii kiyyamee anumaa as keessatti beerke. Isi gaggabsitee mi? Akka jeeteen banna jeetiin gaggabse gaa. Ina keessa yaa hojjeta. Uumaa kibne asitti dhiyaatu. Akka nagu bakka godhata. Wayi mee koo kiyyan tarkumaan akkasi qabiitaa himme. Waan hidhadhuun qaba. Meefi. Diila tokkoon firraa keessa hidhaanii meefi yaaboo. Ina, tapi hidup. Nera pun marah. Idaya jira. Lal. Nani ni jujur kisah nunu dukubaran. Dina anak mata kiyoman tau udah fitih dah tu ni. Harga fudi. Acara kasih si dia kelas. Yusuf, kenapa rambanin? Ayah. Sudah ayati. Fini nah hidat halina. Fidi me. Ikahun. Akam gonere amma kelas si agak dalam panas kesa jiratan. Yusuf. Otakun mana? Ikahun. Ya. Yusuf. Ya. Ini seradu me olji hat. Anjir aku. Isi enggak gabde mire. Gagab satin jira bari si. Duran tane mujatiya dawar gitu man ka da tigo de. Wai mena ko man tai sing ze dawa garte deran sabare de man tana. La. Miyot yelle ren. Akami gallame amma ske same fune isi kami galchine khalas be fachi sun tatu. Akan mabade gala. Akan mabade gala. Ijatti kasim bune yar kamera achi. Sad abatan jiru barna akam nahi talina. Abatan jiru barni. Ina jarabu tu jiski. Aljimbe.
laal ijarraa ifal deebisi gaadhiiga Silmaaliin deebisachuu naanii natti qajeelte. hidaree laale kunnoo sirra Duuba kanuma keessa yaa'u jira. eegaa yaa'u jira kunnoo ijarraa ifal deebisi mee way hojii ummaati jedhiisime mee kayi nu haasi kayi akkanuma baattee dere godo godo kasan deemna